Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni channel Ibba Muslim. Arra barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufee barnoonni keenya kanarraa maali yoonaan jettan iimeelii remove ta'ee takka ammoo iimeelii moobaayil biraatii hojii isin duraa badee kan ammoo deebifachuu barbaadan jechuudha. Akkamitti iimeelii san deebistanii argachuu dandeessanii waan jedhamu kanarraa isin garsiisa. Ijoolleen hedduunis komantiidhaan naaf barreessanii iimeelii remove ta'ee akkamitti harkannaa jaanii nagaafachaa jiran jechuudha. Akkumaan duraan waada isiniif seenetti waan isin komantii irra naaf barreessitan hunda kanumaan viidiyoodhaan qabadhee dhufuu isiniif ta'a. Ammallee yaada qabdan waan isin dhiberraa barreessuu hin dagatinaan isiniin jaa. Barnoota hunda bakka takkatti asiin argachuudhaaf pileelistii jala galtanii barnoota tiiktookii jaa, barnoota yuutuubaa akkasumatti barnoota teelegiraam, barnoota feesbuukaa, barnoota iimeelii jettanii hunda akka isaan wal fakkaataniin barnoonni hundinuu wal bira jira. Seentanii irraa barnoota fudhachuu hin dagatinaan isiniin jaa. Warri immoo chaanala keenya kanaaf faarii taatan sabskiraaybii godhaa, laayikii godhaa, sheer obboleeyyan keessaniif illee godhaa. Kallattumaan karaa barnootaatiin isin dabarsaa. Seetingii bilbila keessanii galtan. Eega seetingii irratti qotan booda gad dhuftanii googilii waan jaamuni alaallattanii jechuudha. Googilii bakkee tutan irratti tartakkanii tuqattan. Gizee googilii irratti tuqattan booda akkanatti isinii fida jechuudha. Akkanatti isinii fida gad dhuftanii add akkaawuntii qayyoo kun jaluma kanarra jira jechuudha. Add akkaawuntii bakkee tutan irratti ni tuqattanii jechuudha tartakka. Koodii bilbila keessanii takka paatarnii bilbilaa isin gaafate jechuudha. Paatarnii eega bantaniif booda akkana sarchi godhee isin geessaa jechuudha. Amma maal godhu yaana iimeelii remove ta'e takka ammoo kan moobaayilii wajjin duraa badee deebisuu yaana jechuudha. Amma yoo iimeelii kana kan beektan taate asumarratti guuttattanii iimeelii keessan deebifachuu dandeessan. Amma iimeeliin beeknu waan ta'eef forget iimeeliin jalumarra jirti jechuudha. Forget iimeil bakka tutan irratti ni tuqattanii jechuudha. Forget iimeil irratti tuqanna. Gizee forget iimeil irratti tuqattan booda next irratti tuqtan. Siimii gaafa iimeelii banattan san itti guuttattan san asirra guuttattanii jechuudha. Siimii gaafa iimeelii banattan san itti guuttattan san asirra guuttattanii nextiin jala ni jirti. Next irratti tuqattanii jechuudha. An ammatti guutee next yaa godhu. Maal nu fida kan tokkoffaa kanarratti maqaa iimeelii keessanii maqaa keessan itti guuttan, kan lammaffaa irratti maqaa abbaa jechuudha. Maquma gaafas itti guuttattan san itti guuttattan asirratti illee eega maqaa keessan akkanatti itti guuttanii booda neextiin ni jirti. Next irratti tuqattanii jechuudha. Next irratti tuqattanii eedan. Gizee akkana sarchi godhee isin galchaa jechuudha. Akkana sarchi godhee isin galchaa jechuudha. Amma maal nuun jechaa jira? Siimii ammatti guutte kanarrattiin koodii siif ergaa jechaa jira. Siimii ammatti guutte kanarrattiin koodii siif ergaa jechaa jira jechuudha. Seendiin jalumarra jirti akka koodii nu erguuf seendii irratti tuqattan jechuudha. Egaa seendii irratti tuqattan booda yoo siimiin isin keessa jiraate akka kiyyaa kanatti automaatikaalii isin dabarsee jechuudha. Koodii fi isin itti guutee kunooti amma iimeeliin kiyya naaf deebi'ee jira jechuudha. Iimeeliin kiyya naaf deebi'ee jira jechuudha. Yoo feetan iimeelii keessan qalma duraanii kanarratti tuqattanii dabaruu dandeessan jechuudha karaa bilbilaa galchuudhaaf. Yoo feete akka inni irraanfanne jala kanarratti barreeffachuu dandeessaa jechuudha. An amma kanuma gubbaarra taatu qaddu. Amma maal nu fida? Paaswordiidha nu fida jechuudha. Paaswordiidha nu fida. Akkanas paaswordii nu fida. Paaswordii isaa beektan itti guuttattanii jechuudha. Yoo hin beekne immoo forget paaswordiin ni jirti. An amma hin beeku waan ta'eef itti guutee next haa tuqu. Eega next irratti tuqattanii booda akkanatti nu fida jechuudha. Two step verification fi waa hunda nu fida jechuudha. Yoo duraan itti guuttatanii jiraattan rakkoon qabu, yoo duraan itti hin guuttanne inni nu isiniin fidu jechuudha. Two step verification sanarratti tuqattanii jechuudha. Gizee akkana tuqattan booda ifumaaf automaatikaalii fidee isin itti galchaa jechuudha. Koodii ifumaaf automaatikaalii itti galchaa. Gizee akkanatti inni isin itti guute booda next irratti tuqattan jechuudha. Kunooti amma waa hundaa ofinne jechuudha. Iimeeliin keenya moobaayilii irra nuuf galuu deema. Agrii tana tuqxanii seera googilii bichaa simachuudha jechuudha. Agrii tana irratti tuqna. Agrii tana irratti ni tuqannaa jechuudha seera googilii simachuudhaaf. Agrii tana irra gizee tuqattan booda kunooti akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Akkanatti iimeelii keenya nuuf deebisee kunooti Mahammad Alii kan jiru kanaatu na duraa badee ture naaf deebi'ee jira jechuudha. Deebifadheetiin jira jechuudha iimeelii kiyya. Akkanatti karaa salphaadhaan iimeelii keessan kan isin duraa badee deebifachuu dandeessanii isiniin jaa. Lakkoomsa bilbila iimeelii sanarraa qabdu bichaadha si barbaachisaa jechuudha. Barnoota iimeelii bal'inaan yoo barbaaddan pileelistii barnoota iimeelii itti jala galtanii bal'inaan achirraa argachuu dandeessanii isiniin jaa. Obboleeyyan chaanala keenyaaf haa ta'an sabskiraaybii, laayikii, sheer godhuu hin dagatinaa.